dhagayi jaala koo jaala dhiigaa fi turuu obsatti gargaarameeti kan xiixaan muka uruu. Yoo abdiin faana hin jirre sanyiin faca'een galu jibichuu korman ta'u inni dorrobeen dhalu. Kan sakaallatee kufee ol ka'ee hin dhaabbatu dhibamaan du'uu malee dhibeerraan dandamatu. Kan cabes hin dhaabbatu cabasaa sukkuumate guddatee bakka hin gayu ilmi miixuun dhalate. Ashama akkam jirtu ilmaan ayyaa. Gumaata sammuu kutaa lammaffaa mata duree wal'aansoo jireenyaa jedhuuni qabadhee isiniif deebi'eera. Gumaata tana dhandhamuun dura viidiyoo kana sheer laayik godhuun hin dagatinaa. Warri asiin dura chaanaala kana sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib gochuun maatii chaanaala kana akka taatan affeeramtaniittu. Wal'aansoo jireenyaa dirree diriiraa qofaa irratti falmii taasisuun abjuudha. Hin ta'u. Imalli jireenyaa amala akkasii hin qabu hin qabaatus. Tabba ol yaabuun hallayyaa gadi bu'uun filannoo jireenyaa osoo hin taane dirqama jireenyaa dachee burraa burree tanaati. Erga gara dachee tanatti affeeramanii isa mi'aawas isa hadhaawas arraba tokkoon dhandhamuun ulaagaa jireenyaati. Mee gara jireenya dhuunfaa keenyatti deebinee haa ilaallu. Dhalli namaa fedha baay'ee qaba. Fedha dhala namaatti daangaa sararuun hin yaadamu. Haa ta'u malee yeroo murtaa'aa keessatti kaayyoo daanga qabeessa ta'e qabaachuu akka danda'amu homaa nama mamsiisu. Kaayyoo isaa jiraachuuf eenyuyyuu hanga humnaa fi beekumsa isaa ni carraaqa. Garuu lafa kaayyoo sana ga'uu fi qormaata hedduu keessa darbuun dirqama. Daandii galmaa kaayyoo geessu irra gufuun imala gufachiisan baay'een jiraachuun ni mala. Gufuu yoo jedhu rakkoowwan yookaan danqaawwan akka nu hin milkoofne nu sakaalan jechuudha. Baay'een keenya gufuu nutti baay'atan kana keessa darbuu nutti ulfaata. Akkuma miilli gufuu rukutamee buqqa'uu yookaan cabuun ejjechuu dadhabu nutis yommuu qormaanni jajjaboon nu mudatu abdii kutachuudhaan harka laachuu filanna ta'a. Qormaanni jabaatee nama kuffisuu mala. Kufanii ka'uu dadhabuun garuu du'anii dhabamuun garaagarummaa guddaa hin qabu. Ilmaan ayyaana dhagahi. Hanga ammaatti daandii hedduu darbitee as geetteetta ta'a. Garuu isa dabarsite caalaa gara fuuldurattis imalli ga'umsa gaafatu akka si eeggatu hin dagatin. Bishaan boora'ee bakka ta'etti ni qulqullaa'a. Obsa, kutannoo fi abdii miiltoowwan jireenya kee guyyuu godhadhu. Injifannoon nama jijjiiramaa fi jireenya waliin wal'aansoo godhu bira jira. Kanaafuu jireenya kee waliin wal'aansoo godhuu irraa of hin qusatin. Hadha hiyyeessa yoo taate boru akka sooramtu yaadi. Hadha uffata gahaa hin qabdu yoo ta'e boru sirraa hafee nama dirraa daareef akka laattu dhundhumu. Hadha hojii hin qabdu yoo ta'e wal'aansoo kana injifannaan boru hojjetaa hedduu akka qacartee hojjechiisuu dandeettu tilmaama keessa galchi. Hadha nama si jaalatu hin qabdu ta'a. Milkaa'ina booda garuu baay'ina fira keetiitiin dhiphatuun kee hin oolu. Hadha namootaan dagatamuun ni mala. Boru garuu nama guddaa fi beekamaa addunyaan faarsitu ta'uu ni dandeetta. Kanaafuu haala keessa jirtutti gammadii wal'aansoo kee jireenya waliin itti fuufi. Moo'ichi nama wal'aansoo godhu bira jira. Moo'ichi guddaan immoo aarii fi dafqaan osoo hin taane abdii fi obsaan argama. Kanaafuu abdii fi obsi galaa imala milkaa'inaati. Kanaan wal qabsiisee seenaa gabaabaa nama gurraacha maqaan isaa Luis Armstrong jedhamu gurra isinaa buusu. Luis Armstrong ijoollummaa isaatti mana muuziqaa seenee barate. Guyyaa tokkos dhageeffattoota isaa duratti akka inni faaruu dhageessisu iskeeliiwwan muuziqaa isaaf kennaman. Innis iskeeliiwwan muuziqaa 2 qofa sirbee boodarra wanti muuziqeessaa si jechisiisu hin jiru jedhame. Sagantaa muuziqaa keessaas ni haqame. Sababa kanaafis Luis baay'ee gadde ni booye. Booda hiriyyoota isaan garuu akkana jedhee dubbate. Muuziqaan keessa koo jira. Isaan isana keessa jiru kana baasuu hin danda'an jedhe. Suutas muuziqeessitoota jaazii keessa warra haalaan jaalatamoo ta'an keessaa isa tokko ta'e.
Innis muuziqoota hedduu waraabee namoota muuziqaadhaan baay'ee beekamoo ta'an caalatti gurgurate. Seenaa muuziqaa keessattis bara baraan yaadatamaa jiraata. Luwis namoota yeroo sanatti dadhabbina isaan hamilee isaa cabsanii fi bakka kennee irbaata kufaatii osoo hin taane yeroof itti dhagaamee dadhabbina isaatti gaddus garuu abdii fi kutannoon hojii isaa itti fufee bakka olaanaa ga'e. Kanaafin kennaa keetiif bakka kennisin jedha. Namoota haala keetiin, jireenya keetiin, qabeenya keetiin, dhaaba keetiin, bifa keetiin, ulaagaa jireenya keetiin si madaalanii humna kee dadhabsiisuuf yaalaniif osoo hin taane kennaa kee isa ibsaa gaara irraa si taasisee bakka hundatti si ibsu, isa eenyummaa kee isa dhugaadhaan si golgu, isa kafana hin taane tarsaasee sirraa mancaasuuf bakka kenni. Gaafas kabajaa siif malu, maqaa siif maluu fi beekamtii siif malu gonfattee bara baraan yaadatamaa jiraatta. Kanaafuu kennaa kee bakka hin dhoowwatin. Kennaa kee kunuunsitee guddisuu fi abdiif obsatti gargaarami jechuun dhaamsa guduunfaa qophii koo har'aati. Galatooma.